share walii godhaa. Waan qabxii barbaachisaadha. Qabxiiwwan kun qabxii barbaachisaadha. Share walii godhaadha. Wal biraan gahaadha. Hundi keenya waan irratti hojjechuu qabnu akka ummata Oromootitti jechaadha. Har'a anan dhufe akka ummata Oromootitti. Sagaleen nagama. Okay, galatooma sagaleen nagama jechaadha. Oromoon waan harka isaatirra jiru fuudhetoo takka Amaaraaf kennee takka Tigreedhaaf kennee boodammoo hidhamee mana hidhaa keessatti akkasitti lukti narraa muramee qaamni saalaa kiyya akkas na kolaasanii no tanuuf kolaase Oromoodha. Handhaabsisuu qabu Oromoodha. Ummata Oromoo Jaalmarroo dagadhaadha, Woboo dagadhaadha, hayyoota Oromoo dagadhaadha, miidiyaa Oromoo dagadhaa. Ummanni Oromoo biyya keessaf biyya alaa jiru tani waan hiree isaa murteessu Jaalmarroo miti, Woboo miti, Leencoo Lataa miti, Jawaar miti, Isqeel Gabbisaa miti, OMN miti. Ofii isaatiif murteessaa jechaadha. Waan isaaf hin taane dura dhaabbachuu qaba ummanni Oromoo. Ibsa mootummaa naannoo Tigraay hin fudhadhu. Ummanni Oromootis kana dura dhaabbachuu qaba jechaadha. Ummanni Oromootis kana dura dhaabbachuu qaba. Waggaa 27 san durasi tan mootummaan ijaaru wayyaanedha. Har'as immoo nutu ijaaraa nuun jechaa jira. Dabratsiyoon deengadda ibsa baasee jira. Har'as የሽግግር መንግስት እናቋቁማለን ጊዜያዊ መንግስት እናቋቁማለን ካና nuun jechaa jira jechaadha Dabratsiyoon ወንጀለኛ ኡመተ ኦሮሞ አብይ ወሊን ወጋ 27 አጄሰ ጌታቸው ረዳ ወንጀለኛ ወጋ 27 ኡመተ ኦሮሞ አጄሰ ፊጤሉ ከሙሬ ኮላሰ ቄሮ ኦሮሞ ኢስላፐሪዳን ከነ ሩጉቺስ ቪዲዮ አርካ ቀምና ይቻል ዋን ኢሳን አደባባይት ዱበተኒ ይቻል ኢብሳ ኢሳን እንገደባሰኒ Dabratsiyoon waan jedhe የጋራ ግንባር የጋር ተኩፋራን ጨልቀባ የጋራ ግንባር ፈጥረናል jedhe የጋራ ግንባር ፈጥረናል ወቦ ከሳ በከቡአን ወቦ ዳቄ ጅራ ነመሰጋሊ የቻዳ ነመሰጋሊ ወሪ ኩኒ ወራ ሚሊተሪ ፋይቲ ጎዱ የቻዳ ሚሊተሪ ፋይቲ ጎዱ ወሪ ሚሊተሪ ፋይቲ ጎዱ ጃልመሮን በከ ቡፈቴ ኤርጌ ጅራ ጃልመሮኒ mootummaanu ijaaru fosontaane Oromiyaa bilisa baasee ummata Oromootiin nama barbaade filadhu mootummaa ijaarradhu jedhee karaa nu tolchuufi malee wayyaanee waliin tadaraaddareeto bukkee wayyaanee taa'ee wayyaaneen nurratti akka murteessitu miti. Yegaara gimbaaraan jedhan suni diina ummata Oromootirraa kaasuudha Jaalmarrooni yookaan Woboon diina ummata Oromootirraa kaasuudha malee nurratti mootummaa ijaaruuf miti jechaadha. Kana ummanni Oromoo beekuu qaba. Wayyaaneen kana keessa haaloo ba'uuf deemti, kana keessa dhimma ishii ba'uuf deemti, kana keessa humna ishii irree ishii Oromiyaa irratti ijaaruuf deemti jechaadha. Dubbiin jiru kanuma የጋራ ግንባር ወቦን ወከን ሆጋንሲ ወቦ የጋራ ግንባር ኢኒ ጀደ ወያኔ ወሊን ተደራደረ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ጋዲባዬ አከ ኢብሱፍ ኡመኒ ኦሮሞ ጋፋቹ ቀባኒ አከነ መዱን ፈቲት ነን ጋፈዳ ዮከን ፍረዱ የቻል ዮከን ፍረድ ማሪፋ ፍረድ የጋራ ግንባር ማለት ምን ማለት ነው? ምን ላይ ነው ተደራደሩት? ጃልመሮ ስለ ግሉላ አይደለም ዋን ኡንፋይ ሳት ረቲቢት ያንዱበት ደቄቶ ወያኖ ተወሊን ዋን ኡመተ ኦሮሞ ትረቲ ዱበቴ ምቲ ዋን ቢየ ኦሮሞ ትረቲ ዱበቴ ምቲ ኢብሰናፍ ከኖ ቀባ ኡመን ኦሮሞትስ ካና ጋፈቹ ቀባ ይቻል ዮ ከነን ጋፈኔ ቦሩ ዮ dararamte boru yo wayane sibite ummata oromo jalmarro takkasna gore wayane takkasna gore jawar minamin anjerin qabsai kuni si ilallata ummata oromo ilallata male
nama tokko qofaa miti tan ilaallatu jechaadha. Qabsoo uummata Oromooti be qabsoon kan Jaalmarroo miti kan Woboo miti kan Jawaarii miti qabsoo uummata Oromooti jechaadha. የጋራ ግንባር ፈጠሩ ምንድነው የተስማሙበት? የጋራ ግንባር ላይ ምንድነው የተስማሙበት? አላቅም እኔ ቤኩነራ ይራቻል አከ ኡመተ ኦሮሞ ተቆጥ ቤኩነራ ይራቻል አከ ነመ ዱንፋ ተቆጥ ቤኩነራ ይራቻል ቀብሶ ሶተ Jaalmarroo duran calqabe yani akka nama tokko ta'a akka ijoollee Facebook irraa iyyitu kanaa miti nuyi inna daa'ima xiqqoo taanee too jirru maatii keenya jalaa birrii sadi hanneetoo woboodhaaf gargaaraa turre jechaadha. Ragaan kiyya hoggantoota waldaa Maccaaftuu lama artistoota Oromooti hundi isaaniitu viidiyoo sarkaa qabna hoo barbaanne jechaadha. Jaalmarroo yeroo san qabsoon calqabne Jawaar Mahaammad yeroo san qabsoon calqabne jireenya keenya itti dhabne qabsoo kana keessatti uummata keenyaaf jenneetoo jireenya keenya itti dhabne jechaadha. Har'a abbaan feenu irratti qoosuu hin qabu. Jaalmarroon callisee tooyi የጋራ ግንባር ፈጥረናል. Dabratsiyoon bakkee kana taa'a Jaalmarroon as taa'a sanbooda kun achi taa'a sanbooda Dabratsiyoon tu ጠቅላይ ሚኒስቴሪ taa'a isatu murteessa isatu mootummaa Oromiyaa irratti ijaaraa jechaadha. Akka ibsa isaaniitti akkasi akka ibsa mootummaa naannoo Tigraay baasetti akkasi jechaadha. Silaa Jaalmarroo tol baheetoo ibsa baasuu qaba maaliifi abbaan qabsoo isa abbaan qabsoo Jaalmarroodha Oromiyaa bilisa baasuufi Jaalmarroodha ol baheetoo abbaa qabsoo ta'ee Oromiyaa irratti tan murteessu isa tan dubbatu isa ibsa tan kennuu qabu isa malee Tigree caccabduu dhakaa keessaa baate kalee waggaa 27 dubartii teenya gudeeddee dargaggeessa keenya luka murtee miti an ibsa nuu kennuu qabu. Harree haadha raawu ammasi Jaalmarroon dogoggora hin taane keessa jira jechaadha. Jaalmarroon hayyoota Oromoo ofirraa dhiibee Jaalmarroon miidiyaa Oromoo ofirraa dhiibee Jaalmarroon uummata Oromoo ofirraa dhiibee galmi inni gahu hin jiru allayyaatti nam'inaa jechaadha. Jawaar usuma jabaadhu jenne nu fuudheetu allayyaatti nu naqee miti kuni dhugaadha moo dhugaa miti. Opinion bakka dhiifama godhuuf uummanni Oromoo akka deeggaraadha jarri kun nu ceesisuun hin jedhe Lammaa Magarsaa nu ceesisaa Abiyyis deeggaraadha maal nu jedhe Jawaar Mahaammad okay jennee waliin itti fufnee miti no jechuu qabnaa turre yeroo san no jechuu qabnaa turre har'asi no jechuu qabna malee murtii uummata Oromootiin deemuu qaba fedhii uummata Oromoo waliin deemuu qaba malee Jaalmarroon murtii mataa ofii waliin deemuu hin qabu jechaadha. Asitti shawwadamuu hin qabnu ani akka dhuunfaa kiyyaatitti shawwadamu. Abbaan fe'aa shawwadamu malee akka dhuunfaa kiyyaatitti ani wayyaaneen na shawwaddu jechaadha. Ana wayyaaneen na shawwaddu akka dhuunfaa kiyyaatitti. Uummanni Oromoo kana dura dhaabbachuu qaba. Maal irratti walii galan የጋራ ግንባር ፈጠሩ ከወያኔ ጋር ምን ላይ ነው አኒ ቤካ እስም ቤክቱ ኡመን ኦሮሞ ቤካ ሞ ኡመተ ኦሮሞ ኩኒ ዶፈዳ ሆማ ሂም ቤኩ ኢtti taphanna yeruma hunda itti taphannaadha moo ኡመን ኦሮሞ kun doofadha moo ኡመን ኦሮሞ kun riqicha irra deemnaa harreedhaa fe'annaadha moo maalidha inni wanti isa dhokateetoo wayyaanee waliin dirdirii goone tooyi hayyoo ifama biyya keessanatti bilbilaa jiran waan ta'eef ifama hayyoota bukkeetti dhiibne miidiyaa bukkeetti dhiibne qeerroo bukkeetti dhiibne gaafii uummata Oromoo bukkeetti dhiibne to an wayyaanee walii gallee tooyi dirdirii goone maalidha nutti himuu qaba Jaalmarroon gadi ba'ee bakka bu'aa isaatiin miti Jaalmarroon gadi ba'ee nutti himuu qaba miidiyaa Oromoo irratti dhufuu qaba maaliif wayyaaneen alagaarrallee diina Oromooti isaanii walii galee Jaalmarroon maaliif hayyoota Oromoo walii galuu dadhabe miidiyaa Oromoo walii galuu dadhabe diina waliinuu walii gale Jaalmarroo hogganaa Woboo boru wayyaaneen dursiteetoo si nyaatti jechaadha because misaa'ela inni dhanne Jaalmarroon misaa'elli keenyudha qeerroo Oromoo ummata Oromoo hayyoota Oromoo miidiyaa Oromoo misaa'ela bitaa mirgaaf duuban hoydhatte namni takka hogganaa Wobootitti hin dubbatu jechaadha
qabsoon ummata Oromooti malee an jaalmarrooti miti. Jaalmarroo dadhabbina isaa akkanatti itti himnaa jechaadha. Sodaa tokko malee. Wanti inni walii galee hin beeku. Ummanni Oromoon beeku ani doofadha moo maali? Tannan cal jedhee too dhaggeeffadhuuf jechaadha. Wayyaaneen ibsa tanarratti baastuuf jechaadha. Mootummaa nuti ijaaraa kaasaa kaffalannaa maalidha wanni isaan hin jenne hin jiru. Kaasaa eenyurraa kaffalatu? Anarraa kaffalatu? Ummata Oromootirraa kaffalatu? Oromiyaarraa kaffalatu? Eenyutu isaan ajjeese? Abiyyi moo ummata Oromootitu isaan ajjeese? Sababa ittiin Oromoo saamanii qopheeffatanii jiru. Amma saani ummata akka nama tokkootitti ummata Oromootitti tanimu boru jaalmarroota akkas nu godhe, Jawaarta akkas nu godhe, OMT akkas nu godhe, Isqeel Gabbisaat akkas nu godhe, hayyoota Oromoo no sababa dhiyeeffachuu sin barbaachisu. Ka'ii toofalmadhu jaalmarroo nu hin fudhannu kana han fudhannu wobo 4 kiiloo galchineeto Oromiyaa dhuunfannee Oromiyaa woboon dhuunfatee sambooda diriddiri yoo barbaachise Dabratsiyoon kottati jaalmarroon 4 kiiloo ta'e Dabratsiyoon kottati Geetaachoo raddaa kottu naannoo Amaaratis kottu Dabuubis kottati ani ummanni Oromoo tan barbaadu kana anis tan barbaadu kana kanarratti walii galtu eeyyanoo jedhan waliin itti fufu noo jedhan deema bakka nuyi Oromiyaa teenya jiraachisna 4 kiiloo seenetoo jaalmarroon kana barbaanna kanaaf qabsoofne jechaadha nuyi waan biraati fi miti garuu Dabratsiyooni mootummaa shigiggirii ijaarraa namoonni kun immoo talaxxaafidha jaalmarroon bakkee kana taa Dabratsiyoon bakkee kana taa kun achi taa sambooda amurteessu an jidduu taa'isanii tani abbaan qabsoo isaa jechaadha jaalmarroos miti woboos miti nama biraatis miti jechaadha. Ummanni Oromoo ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana baay'ee hamaa akka ta'e yoo hin beekne ammallee qabsoo gochaa hin jirru jechaadha. Ammallee rafaa jirra jechaadha. Innuma si ajjeesan qofa jette jedha jechaadha ummanni Oromoo. Maali egaa diasporaan kun sammuu hin banattanii maal eegdu? Akkuma kiyya kanallee gadi baatu waca huumata ummata Oromoo hubachiisa. Warri immoo jaalmarrootti hin dubbatinii wobootti hin dubbatinii gadhee garaa fincaanii jedhama beektu namoonni akkanaa bakkanan itti dhaladhetti gadhee garaa fincaanii ani jaalmarroo si sodaadhu woboon si sodaadhu Jawaari si sodaadhu biyya kiyyaafan qabsaa jechaadha. Duris innaa biyya keessa jiru ifaan ifattan wayyaanitti himaa ture ani woboodha ani Oromoodha jedhee ifaan itti himaa ture. Wanni sodaadhu akka carraa ta'een biyya alaa dhufe. Anaan dhufe immoo dhimma mataa kiyyaatiif malee wayyaani sodaadheetii miti jechaadha. Qeerroon Oromoo itti wareegamee rasaasan addasaa rukutamee wayyaanee 4 kiiloodhaa baasee Maqalee galchee har'asi Dr. Abiyyi biltsiginnaa yookaan naafxanyaa kana akkuma wayyaanee 4 kiiloodhaa baasetti baasuu qaba jaalmarroo 4 kiiloo galchuuf kaayyoon keenya kana woboo 4 kiiloo galchuuf kaayyoon keenya kana malee wayyaanee PP 4 kiiloodhaa baasnee wayyaanee 4 kiilootti galchuufi miti qabsoon nu goone qabsoon Haacaaluu argitu miti na duuba jira kino qabsoon Haacaaluu lubbuu isaa qaalii itti kaffale kanaaf jechaadha malee wayyaanee 4 kiilootti deebisuufi miti warra kaffiyaaloo luka muree 4 kiilootti deebisuu miti warra eebbisa addunyaa ajjeese 4 kiilootti deebisuufi miti akkuma wayyaanee qeerroon 4 kiiloodhaa baase sanitti har'allee Abiyyi 4 kiiloodhaa baasnee Tigraay yookaan maali as Eertiraatti galchinee yookaan Zimbabwee akaakayyuu isaa biratti galchinee wobo 4 kiiloo seensisu Jawaar 4 kiiloo seensisu Baqqalaa Garbaa 4 kiiloo seensisu hayyoota Oromoo 4 kiiloo seensisuuf malee wayyaanee 4 kiiloo seensisnee sambooda teenye ta'u wayyaanee maal murteessita wayyaanee mirga keenya Finfinneen kan keenya tik gowwummaa akkasii hin beeku har'a dubbadheetan sambooda
wayyaaneen oo biyya bittillee akka gahee kiyya bahee jira sitti himee jira jecha yoo ati gowwoomte ani umurii kiyya guutuu si waliin hin gowwoomu ummata Oromoo maali Tigree caccabduun naafxanyaa caccabduun yeroo hunda tankaabaa dhuftee nurratti taphattuuf jecha ummanni Oromoo hayyuu qaba qabeenya qaba beekaa qaba ummata goota qaba sirna gadaa qaba aadaa qaba maali yeroo hunda ergamtuu tan taatu Oromoon talaxxaafi ta'uun amma jaalmarroon talaxxaafi san ta'uuf deemaa jechaadha Dabratsiyoon jidduu ta'a san booda jaalmarroon bukkeerra ta'a waan Dabratsiyoon jedhu qofa fudhataa jechaadha dura ammoo jaalmarroo ajjeesu jarri kun na amana jarri kun dura jaalmarroo ajjeesu Jawaar Mahammad ajjeesu Baqqalaa Garbaa ajjeesu ciccimoo wan ajjeesu jechaadha jaalmarroon har'a hayyoota Oromoo kobaatti dhiibee miti wayyaaneen immoo hayyoota Oromoo kana duuban ijaarte too koottaan waliinii aangoo qabadhaa jettiin jechaadha harka duuban ijaarte Tigree hin beektan isin wayyaanee hin beektan isin kana dubbiin jiru kana okay qabxi itti aanutan darba የተለየ ኬዝ አለን ይላል የተለየ ኬዝ አለን ይላል ኑይ ኬዚ አዳ ቀብና ይላል ኬዚ የቹኒ ረኮ ኢሳን ረገሄ ቻለ አከዘረኒ ኢብሳ ከና አንዱበት ኤኙራ ደብረጽዮን ኢብሳ ደንገዳ ከሰጥ የተለየ ኬዝ አለን ይላል ኦኬ ቢያራነት ብልብለኒ የተለየ ኬዝ አለ ይላል ደብረጽዮን የተለየ ኬዝ ምንድነው የተለየ ኬዝ የተለየ ኬዝ ዋን አዳቶ ቆቀምነኑሂ ኮባቴረ ወጋ ዲግደሚ ቶርባ ዋን ኦሮሞ ረንጋኒ እሱ የተለየ አይደለም እንዴ ደብረጽዮን እሱ የተለየ አይደለም እንዴ 27 አመት ይሄትን ወንድም ፊት የደፈርኮ አንተ አይደለም እንዴ ትግሬ አይደለም እንዴ ወያኔ አይደለም እንዴ ይግረ ቆረጠ ወያኔ አይደለም እንዴ ያኮላሸው ወያኔ አይደለም እንዴ እኛ ኦሮሞች የተለየ ኬዝ የለንም እንዴ የተለየ ኬዝ አለን ይላል ሞቱማናኖ ትግራይቱ ኢብሳ ከና ባሴቻረ ኬዚ አዳቀብና ኑይ ኡማኒ ኦሮሞ ከነን ይፈነቻራ ኬዚ አዳቀብና የኔቶን ይፈነቻራ ኢሳን ገሩ በሬፈተኒ ሁንዳ ኬዚ አዳቀብና ካሳርገቹ ቀብና ይዳኔቻራ ኡማኒ ኦሮሞ ወጋ ዲግደሚ ቶርባ ወያኔ ዳን ተንኮላፋሜ ወያኔ ዳን መነ ሂዳ ከሰት ቁምኒ ራሙራሜ ሃርኪ ራሙራሜ ኩን አጄፈሜ ሃዮኒ ኦሮሞ አጄፈመኒ አርቲስቶን ኦሮሞ አጄፈመኒ ወያኔ ንረት ህርማቴ ኦሮሞኒስ ረት ህርማቴ ኩኒ ኑፍ ኬዚ አዳቲ ሚቴቻለ የተለየ ከዛ አይደለም ለደብረጽዮን ደብረጽዮንን የገደለ ዶክተር አብይ ልጁ ነው የገደለው የራሱ ልጅ ነው የገደለው ደብረጽዮን ደግሞ እንደ ትግሬ እንደ ወያኔ መጥቶ የኦሮሚያን ህዝብ ገሏል እኛ የተለየ በጣም ሞር የበለጠ ልዩ ኬዝ አለን ኬዚን ኬኛ ታዳዳት የቻለ ሳንጫል ታንደብረጽዮን አጀሴ ኢልማ ኢሳታን ኢሳ ጉዲሰ ማለ ኡመት ኦሮሞቲኒት ዮካን አባ ኦሮሞቲኒት ታን ኦሮሞ አጀሴ ሞ ደብረጽዮን አባ ደብረጽዮኒ አባ ደብረጽዮን ኡመን ኢሳቲስ ኡመን ትግሬቲስ ደገራ ቱሬቻር ኦጋዲ ደሚ ቶርባ አከሳን ኦሮሞ አጀሰኒ ቶ ቢታኒፍ ደገራ ቱሬቻር የተለየ ኬዝ አለ እኔ ለ ደብረጽዮን ምለው የተለየ ኬዝ አለኝ ይቻል አናፍስ ኡመን ኦሮሞ ከነ ቤኩ ቀበ እኛም የተለየ ኬዝ አለኝ የቹ ቀበ ነመሉ ከሙራሜ እኙ ትሙርሲስ ደብረጽዮን ምት ጌታቸው ረዳ ማልጀሬ እነዚህ አጋንንት ሰይጣኖች ነው እንጀራ ምት ኢፋኒፈት ሚዲያ ጉባረት አባይ ፀሐይ ልክ እናስገባለን እንጀራኒ ምት ለፈከኛ ጉርጉራቱራኒ ምት የተለየ ኬዝ ደብረጽዮን የለውም ታንኢሳ ጄሰ አንተነ ገደለ ማን ነው ያንተ ልጅ አንተ 27 አመት በፍርፍር ያሳደግኮ ልጅ ነው ዶክተር አብይ ነው አንተነ ገደለው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ባጫ ደበለ አንተ ያሳደግኮ ነው ብራኑ ጁላ አንተ ያሳደግኮ ነው ያንተ ልጆች ናቸው አንተነ ገደሉት ኡመኒ ኦሮሞትስ ኬዚ አዳቀምና የቹ ቀባ ይቻል አዝበየቶ
Woboon isa najjeesne ummanni Oromoo isa najjeesne dhaqeeto tanajjees ilma saatitu dhaqeeto jeettidhaan dubartii isaanii gudeedee kan jeettidhaan isa tume kana nu inni ilaallatu ummata Oromoo sin ilaallatu woboos inni ilaallatu jechaadha. የተለየ ኬዝ ምን አገባልኛ እንዴ? ቤተሰቡ ነው የሱ ቤተሰብ ነው ሄዶ እሱን የገደለ የኦሮሞ ህዝብ ምን አገባው? የተለየ ኬዝ አለኝ ብሎ ደብረጽዮን ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሆናል። በአዲስ አበባ መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሆናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ካሳ ይከፈለኛል እኔን የገደለ ኦሮሞ ነው ለትግራይ ካሳ ያስፈልጋል ብሎ ለኦሮሚያ ባጀት 1 ሚሊዮን ለትግራይ 20 ሚሊዮን ሊመድብ ነው ማለት ነው። ካሳ ነው ማለት ነው። አኒዛ ጄስ ገሩ ኢልማ ኢሳት ታኒ ካሳ ከፈሉ ኡመተ ኦሮሞ ተቻል አከሲት ኦሮሞ ዴክሱፍ ዴማ ደብረጽዮን ይቻለ ኩን ዮሲኒ ፊንገሪን ይቻል ኡመን ኦሮሞ ኩን ዮሲኒ ፊንገሪን ዶፉማ ከሰ ኦሮሞ ናገምባነቲ ወሪ ካባ ዱፍቴን ሲቢት ይቻል ወሪ ካባ ዱፍቴን ሲቢት ካና ዱበቻ ጅራ ደብረጽዮን ምን አገባ ደብረጽዮን በኦሮሚያ ላይ የኦሮሚያን መንግስት የሚመሰረተው ሞቱማ ኦሮሚያ ታንጃሩ ደብረጽዮን ሞ ኡመተ ኦሮሞቲቱ ኢጃር ጃልመሮኒ ሲጃሩፍ ምርገ ሂንቀቡ ሞቱማ ኦሮሚያ አረቲ ጃልመሮኒ ሆገና ወራና ኦሮሚያቲ ኦሮሚያ ምርገሺ ከበቺሳ ኡመኒ ኦሮሞ ነመናፍታ አጀሩ ፍላታ ይቻል mana hida keessa hoggantota qabna oromiya keessa hoggantota qabna biyya ala keessa hoggantota qabna warra siyaasatiin hogganama oromiyaan mootummaa tanta warra siyaasatti hogganaan waraana wobooti fi woboon mootummaa waraana oromiyaati jechaadha waraana oromiyaati jechaadha kana beeknaa jechaadha Dabratsiyoon mootummaa narratti ijaaru kana heeyyamuu fi hin qabu uummanni Oromoo tanoggaad ibbaaf shantamatti wareegamneef caluma jenneeti lubbuun ilma Oromoo mee andurii dhiisa ananani keessatti hirmaadhe waggaa 2015 irraa eegalee sirriitti clear wantan daataa qabuuf jechaadha nama du'e daataa wannan qabuuf qabsoo san keessatti illee gadi fageenyaan anan hirmaadhe namoonni kun 2015 irraa haga 2027 qabsoo Oromooti irratti wareegaman ummata Oromooti fi biyya isaaniitiif jedhanii to yoo xiqqaate 50 fi 60 oli daataan qabdu Oromoon be daataa hin barreessitu hin jirtu Oromoon be lubbuun ilmaana Oromoo kuni lubbu sareetii miti yookaan mukaa miti an akkanumatti dirree irratti badu jechaadha jaalmarroonis kanarratti murteessuu hin danda'u Oromiyaa irratti mootummaa ijaaruuf hin danda'u karaa sirreessuu danda'a hoggana waraana Oromiyaati karaa sirreessuu danda'a jaalmarroo zigoon Dabratsiyoon goon ላይ ቁጭ ብሎ ተለጣፊ ሆኖ ከዛ ደብረጽዮን የሚለውን ነገር ብቻ ወስዶ ለኦሮሚያ የሚሰራ እንደዚህ አይነት የለም እንጅሩ ኡመን ኦሮሞ ከነፍራቹን ቀቡ አሪሳ ከሩን ፈትት ከነፍራዱ ይቻላል ድርጅቶች በዚህ ተቀላቀሉት ኢብሳም ናኖ ትግራይ ከሰቲ ሞቱማ ትግራይ ከሰቲ ይሄንን ትግል ተቀላቀሉ ድርጅቶችን እንጀረጀራን ኑይ ቀብሳሚቲ ቤ ወቦን ቀብሳሚቲ ሳፍ ይቻል በቃ ኢኒ ቀብሳ ጭማዳ ትግራይ ቀብሳ ጭማዳ ወያኔ ቀብሳውፍቱ ጭምቱዳ ዋኑንዳ ሞቲ ዳይሳኒ ሌሎቹ ደግሞ ዝም ብሎ ነው ሮጦ በቃ ከናንተ ጋር በቃ እንደግፋችኋለን በቃ ይሄን የናንተ ትግል እንቀላቀላለን እንረዳችኋለን ወቦኒ ወያኔ ገርጋርቱ ወያኔው ሱንታኔ ወራና ኡመተ ኦሮሞት ፓወርፉል የተቀላቀሉ ድርጅቶች ይሄንን ትግል ደግፎ የተቀላቀሉ ድርጅቶች የዴቶ ኢብሰባሴ ቻራ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኑይ እንጅሩ የቻራቤ ኑይ በቃ ኢሳን ፈኒ ፊጣኒ ዲዳ ከና ለፈራ ፊጣኒ ሰምቦደ ኑይ ካራዳት ማከምኔቻ ኦ ጀርኩኒ ብሊሰኑ ባሱ ፊ የኔቶ እስንዴ ገራ በቃ የኔት ፊኔቻ ወቦም ባል ነገር የለም እሱጋ ደብረጽዮን ጋ ዋን ሰሙ ሳኒ ከሰጅሩ ኢላላ ካዮ ኢሳ ኢላላ
biyya sanirratti anatu murteessaa ሌሎች ድርጅት ከመንገድ ነው የተቀላቀሉ እንጀቹ በርባዴ እኛ ጠላቶችስ እንደመንስስ ሌሎቹ ተቀላቀሉ ማይቹ ደኩን የቹን ይሄንን ትግል ተቀላቀሉ ድርጅቶች የቹ ማልየቹ ኢሳት ወቦኖ ጋሜቃ ቀብሶ ሂደኖ ከሰተሩ ወጋ ፍርተማ ኦሊ ሚቲ ሰኒ ኦሊ ከመንገድ ነው እንደ ተቀላቀሉት አይደለም ወባን ኦሮሚያ አራቲ ሙርቴሱ ቀቡ ተንጅዱ ታየቶ ደብረ ጽዮን አትኮቱ አትጌታቸው ረዳ ኮቱ ወረኪባ ኮቱ نولين مرياتشو بربادا نولين جراتشو بربادا جدي تمرتي سوقو وبود ايچار ابام بيا وبود ايچار معرف ثاني كمنغر ይሄንን ትግል ተቀላቀሉ ምንድነው ይሄንን ትግል ተቀላቀሉ እኔ በፊት አልታገልኩም እንዴ አገርተኒ ወያኔን ሐናገናት ይቻላል ኑቱፈቴር ተይቻለ ወያኔ ኑይ ሞቱማ ኦሬዲ ሞቱማ አፍጎዳኒ ይቻላል ሌሎቹ የተቀላቀሉት ናቸው ሌሎቹ ድርጅቶች 8ቱ የተቀላቀሉ ድርጅቶች ደብረ ጽዮን ኦኬ ኮኒውማ ተወርሞቲፍ ገሉ ቀባ ግዛዊ መንግስት እናቋቁማለን ግዛዊ መንግስት እናቋቁማለን ከዛ የሽግግር መንግስት እናቋቁማለን እንጂ ግዛዊ መንግስት 3 ወር ሊሆን ይችላል 6 ወር ሊሆን ይችላል ከዛ የሽግግር መንግስት ያቋቁማል ከነከሰ እኔ የሽግግር መንግስት ፊ ሞቱማ የሮድ ኢጃሬቶ ከነከሰ ማርጎቹ በርባዴ ጠቅላይ ሚኒስቴሪ ታኤቶ ሆገና ታኤቶ ደብረ ጽዮን ሰምቦደ ካሳ ፉደቹ ገረ ትግራይት ቀበኛ ኦሮሞ ከነ ንሲኒ ሜሻ ኬኛ ማለ ወርሻ ኬኛ ዲግደኒርቱ አከስ በርባዴችተኒ ጅርቱ ኦሮሞን በርባዴቼ ጅራ ከናፉ ካሳ ቀበኛ ሁንዳች ጉሩ በርባድ ፓወሪ ኢጃራቴቶ ፓወሪ ሚሊቴሪ ኢጃራቴ ቶኒ ተቀላቀሉ ጀሬ ካድረት ተክመን ሲኒ ሂሜ ቶን ተቀላቀልተ ማለ ቀብሶፍቱ ሚቴቻር ሰምቦደ ሚሊቴሪ መታሳኒ ኢጃራተኒ ሁምነ መታሳኒ ኢጃራተኒ 4 ኪሎ ጅሩ ቀበኛ ኦሮሚያ ከነ ሳሙ ገረ ትግራይት ሳሙ ወጋ ኩዳኒ እርገሳማኒ ወከነ ወጋሸኒ እርገሳማኒ ቦዳ ኢንፎቶቅና የሩቻራ ኢንፎቶቅና የሩቻራ ሳንንጀራን ሞካ ሳንንጀን ቤኩ ቱመፉፉ አግ ኦሮሚያ ተነ ሳማኒ ትግራይ አገ ሰሚት ትጃራነት ትፉፉ ይቻል የግዛዊ መንግስት ሱኖ እንደሚያቋቁመው የግዛዊ መንግስት እኛ ኑይ ኦሮሞኒ ሆገንቶኒ ከኛ ማና ሂዳ ጅሩ ሆገንቶኒ ከኛ ማና ሂዳ ጅሩ ደብረ ጽዮን ይምቲ ሞቱማ የሮ አኑ ይጃሩ ሞቱማ ሽግግሪ ታኑ ይጃሩ ደብረ ጽዮን ይምቲ ኡመን ኦሮሞ ወሊኒ ማሪያቴ ዱራ ወቦን ኦሮሚያ ተወቴ ኦሮሚያ እርገ ተወቴ ኡፈርከ ጋልፋቴን ቦዳ ኡመተ ወሊን ማሪ ጎዴቶ ደማቶ ደብረ ጽዮን ወሊን ማሪያ ዳው ጀሬን ኡመን ኦሮሞ ዳቄቶ ማሪያታ لكي أمّن نورمو نوي ولا بومني جرانا وجري أمّن نورمو ولا بومني جراتا جالمروني سنيرتي وبوني سنيرتي أمانو كاب دبر ጽዮን تنومر تسوف موت ماشي جري أنورتي جارو في فرادو أمّن نورمو تسفراد شو ينكم لمرة مال جري دبر ጽዮን كاسا ማግኘት አለብን ير ينورا كاسا فدتمي نمچ كوني مي اكرمت تااتو لالا كاسا ينورا فدت نمچ كوني مي ابسا موتما نانو تግራይ كيستي كاسا ያስፈልገናል جره وان نيجري ኤርትራ ራ كاسا بربانا ዱባይ ራ كاسا بربانا ኦሮሚያ ራይስ كاسا بربانا ሀኒሳ ጄስ ኢልማይሳታን ጉዲሴ ዶክተር አብይ ማለ ummata oromoti yokani mootummaan oromoo tokko ijaarameeto waan kanarratti hirmaatee jira ummanni oromoo irratti hirmaateera ergamtoota piidiyoo tigali male warra inni guddise waggaa 27 nama waliin ajjeesaa turanitu waan kanarratti hirmaatee isa ajjeesaa ture male ummata oromoo miti yookaan mootummaa oromiyaa miti mootummaa oromiyaati sin ijaarre kanaafu kaasaa barbaannaa jedhe ካሳኝ ራ በርባዳ ኦሮሚያ ራ በርባዳ ይቻል ቀበኛ ኦሮሚያ 4 ኪሎ ሴኔቶ ጊዜያዊ መንግስት ያቋቁማል እሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሆናል ሰበበ ከናን
kaasa Oromiyaadhaa fi miliyoonni tokko ramadamu isaaf miliyoonni Tigraay fi miliyoona 20 ramadamaa jechaadha. Kanaaf deemu jechaadha. Adeemsi wayyaanee hankalee caala ibidda ta'ee dhufaa jira jechaadha. Dhumarraa hanan jedhu jaalmarroon misaayila hidhachuu qaba. Misaayilli isaa eenyudha? Hayyoota Oromoo, miidiyaa Oromoo, uummata Oromoo, waraana WBO. San booda nuyi Dr. Abiy wayyaanee 4 kiiloodhaa baasnee Maqaleetti galchinee miti. Dr. Abiyyis akkasumatti 4 kiiloodhaa baasuuf malee wayyaanee 4 kiiloodhaa baasnee Dr. Abiy 4 kiiloodhaa baasnee wayyaanee 4 kiilootti deebisuuf miti qabsoon uummata Oromoo WBO 4 kiiloo galchuu Jawaar 4